egaa ati amantii waaqeffannaadha caalaatti ideoloojiyaatti hidhamtee jirtu ani amantii pirootestaantiiti oromummaa jaallachuun akkoo jirtu ta'ee inni kan amantii arabaati akkuma ati jettee hundeen isaa inni kan koote akkuma jette Israa'eeli maqaan waldaa na yaadadha daa'ima ta'ee maqaan ijoolleedhaa kennamu booda keessa akkuma isaatti wal caccabee jijjiiramaa dhufe malee Aasteriidhaa, Israa'eliidhaa, Yaaqoobidhaa maalinnaan akka Yaaqoob akka inni naa ta'uu fi akka Abrahaam akka inni kakuudhaan wannoo naa ta'uuf jiranii Abrahaamin moggaasu. Kun mana waaqeffannaa aanuu keessatti waaqeffataa guddadhe keessatti wanta ta'aa turedha. Egaa booda keessa ijoolleen dhaloonni haaraa kuni maqaan kun maal godhee, aadaan kun maal godhee, question oromummaatti deebitee oromummaa abii fi lammaan kee cabsaa jiran kan. Isa kanatti deebi'anii ijoolleen qubeedhaan ka'an kuni gaaffii gaggaafachuu jalqabanii lafa jiranitti jijjiirama tokko argamsiisuu jalqabaniiru. Kanaaf immoo waggaa 2-3 dura gaafa ati xiinxala dhimma amantii irratti kennitu hunduma keenyatu sitti duudaa ture. Waggaa 4 ta'uu danda'a. Ambora yeroon barsiisu namichi kun nama nagaamuun nama sammuun maraatedha jenna yeroo ati waa'een amantii gadi baatee amantii keenya abaartu eenyummaa keenya maqaa keessan kana ofirraa kaasaa. Maqaa diinaan baatiin maqaa lagaan baatiin asiin yeroo ati jettu namichi kun nama sammuu nagaa jechaa ture. Booda keessa akka ati sammuu nagaa taatee fi akka ati wanti si dubbachiisu maal akka ta'e bira ga'uu yaalledha. Kun ergasii immoo nuyyuu namoota baay'ee maqaa jijjiirsisuu ofitti akka deebi'u gargaaraa turreera. Hamma abii fa'aa dhufanii oromummaan kun sabboonummaan kun nama balleessa amma isaan jedhan kanatti innuun badu isaaniif jedhee malee. Walii galatti Dooktar Hundaas. Gara fuulduraatti dubbii akkasii namni baasee dubbachuu sodaatu kana dubbachuu ittuma fuftee dubbattamu hin dhaabde yeroo tokkotti hin dhaabde mo'attam gootamee karoora qabdu haasaa irratti dubbii irratti. Otoo biyyi amma isaan dimokiraasii jedhan silaa'uu biyyi suni dimokiraasii waan jedhan sana wajjin waliin jiraachuu hin dandeessu malee otooni dimokiraasiin jedhan sun biyyatti dhugaadhumatti jiraate. Ani eenyummaa waan jedhu maybe mana amantee eenyummaa jedhu tokkoon dhaabbadhaayu sila biyyatti. Waldaayyuu. Waldaadhuma eenyummaa jechuun amma karaa ittiin jannata deeman nan beekaa karaa ittiin namni manni iddootti gubatan sana maqaan isaa hin beeku. Gahaannam Si'ool. Inni Si'ool. Afaan keenya miti hin jiru amma vocabulary keenya keessa hin jiru beekta afaan Oromoo keessa seexanni hin jiru Si'ool hin jiru gahaannam hin jiru waan akkasii kana ijoollee barsiisuun baay'ee nawwa maaliifin ani hawwiin koo guddaanu sana maanni namni ani dammaqinsin ani qabu nama Mana barumsaa akkasii jaarta taanaan mana barumsaa gosa 2 jaaruun keenya nu dhugaa. Ani immoo gahaannam jira, Si'ool jira, jannati jira, mana barumsaa akkasii yoo. Inni gaarii garuu gaa'isiin sobaa beekansiin sobaa jira hin argine namatu madaksee wanniidhuma namaati jira miti waanuma namni keessatti itti waraabbate sanayyuu deebisee isinitti himaa jira malee ijaa dhaqee argeen beeku jasaatiin jedha. Anamma waan hin argine sana argeeran jedhu. Fakkeenyaaf karaa kamii karaan deeman suni immoo booda keessatti awwaalamte booda kaateetuyyuu jira miti xayyaara jira ila nam tokko waanuma injirrellee jira jedhee bu'aadhaa fi iyyuun fakkeenyaaf amma maarri finfinneen bararaa jedhamti jedhanii ennaa iyyani lafa argachuudhaaf akka ta'e nan beeku. You know? Fagoon deemu naagala wanti isaan bararaadha finfinnee miti jedhaniif. Achirratti walitti atakaruun isaanii irratti lolanii du'uun isaaniis bu'aadhuma lafarra jirtu sana argachuudhaaf akka ta'e nan beeka. Garuu lakkisi ajjeeseen du'aa maaliifin karaan gaannam deeman jira karaan immoo isaan majette sana iddoo gaarii sana. Jira oo jette karaa sana dhaqxee hin beektu namachi deebi'ee dhufee sin argine idda duute immoo lafeen kee oo qofforrechi keessaa baa achuma keessaa baa kun kijibaa jedhee namatti himuudhaan deebi'u. Filosoofii biraa ta'a malee Dooktar Hundaasa karaa itti Dooktar Hundaasaan dhalatee biyya lafaa kanarratti gadi dhufe karaa sanatti ta'a. Akkuma kana amma fakkeenyaaf kitaaban keessatti amanee jirutti ani karaa dhugaadha jireenyaa. Ani satta mannaan maaltu na rakkise karaan ittiin naquusatu karaa sanatti. Amanteen gaarummaan amantee maal seete? Amma fakkeenyaaf ani beekanitti nan amanaan jedha. Beekanitti amanuun koo maali gaariidha. Beekan hin sobu, hin maqu, sodaattuu miti, hattuu miti, gantuu miti.
yoon amma kana kwaalitiiwwan kana sirratti argee sitti amane horii koos sitti amanuu nan danda'a, si wajjin qabsaa'uu nan danda'a. Maaliifin amantee nama tokkotti amanuu jechuun confidence afaan faranjiitiin irratti hirkachuudhaaf hin shakkitu jedha. So ati asii baay'atan karaa Muhammad jedhe yookiin karaa Yesuusiin jedhe iddoo tokkoon gahaa inni immoo achi ga'uuf immoo kiraateriyaansaa hin sobiin, hin hatin, niitii namaan fudhatin, maaloo jedha taanaan waan gaarii si gorsanii gorsa sanatti amannaan baay'ee bareedduudha. Hati otoo siin jedhanii gaariin turre. Kanaafuu amanteen gaarummaansaa iddoo sanatti garuu warra mataan dhukkube yookiin immoo warra dubartii gowwoomfatee ittiin jedhamiti abjuudhaan Yesuusin argisiisee natti heerumuu qabda jedhee ittiin gowwoomfatee haadha manaattiin fuudhu taanaan inni kijiba. Maaliifin mucaa koo irratti arguun barbaadu. Sobduun akkanaa dhufee intala koo akka fuudhu hin barbaadu. Maatima koo keessa akka dhufu hin barbaadu. Yesuus isa qofatti maaliif dubbata? Hundaafuuti dubbachuus hin danda'u. Namni du'e namatti dubbachuu hin danda'u. Waanuma xiqqoo akkasii. Duunis immoo taanaan inerjiin nama keessaa dhuma. Kun akka amma ibsaan ana gararreedhaa ifu kana otoon dhaqee dhaamsee dhaabe humni hin jiru jechaadha. Seelfooniin keessa baatiriin keenya kunis humni keessaa dhumnaan hin hojjetu duute jechuun sanuma. So humna dhaabbata malee ol baataa gad baataan hin jiru naannoo yuunivarsiitii keessatti. Walumaa galatti garuu akka namaatti amma lubbuun lafarra jirutti namni naa gadi namni anaa'uu qixxee hin taane kan akka Amaaraa fa'aa. Maaliifin naa gadi siin jedha seete jara sana. Mirgi hammam akka namni hunduu akka mirga mararfatu argite hubachuu hin dandeenye. Kambaata hin arrabsu, Hadiyyaa hin arrabsu, Wayixoo hin arrabsu, Shinaashaa hin arrabsu, Oromoo hin arrabsu, Tigree hin arrabsu, Eertiraa hin arrabsu. Isaan malee namni hin jiru. Yoo garagaltee ilaaltu immoo kadhattuudha. Karaarra teessee kadhatti, shaarmutaan isaanii. Namootiin akkanaa anaan na caalanii maqaa isaanii natti baafatanii warqinaa yookiin Alamaayyoo naan jedhanii laal namni naa gadii jechaadha. Ani hin kadhadhu. Ani mana bunaa dhaqee hin gugguufu. Karaa biraas immoo namni Arabni leenjifattee Abdallaa fi Ahmaditti baafatte tokko anaan na tuffatee gurraacha waaqni uume. Abbaa biyyaa abbaa Afrikaa hoona arrabse sun saree Arabaati. Sareedhuma Arabni leenjisee itti duti jedhe malee nama sammuu qabu nama yaaduu danda'u miti jedhee tan yaada. Kanaaf nama amma naan ifati viidiyoo kanarratti dubbannu jalaa barreessee nu arrabsu yoo argitu sammuunsaa sammuu mixiillee hin ga'u. Mixiin illee deemtee yoo gufuu argite garagaltee karaa biraan adeemtu argita goondaan isa. Tisiisni illee akkasi. Jarri kun tisiisaa gadi. Nama gadi goondaa fi mixiidhaa gadi. Maaliifan akkasiin jedhaa waan ati dubbattu otoo dhaggeeffatin si arrabsutti gattaa'u. Wanti guddaan Dooktar Hundaasa warra asii gadi qubee barreessullee hin beekne qubee tokkoon ati maal jedhan kanaaf illee hamma kana vaaliyuu laattee dubbachuu hin barbaachisu tokko uummanni waa'ee dubbii kee irratti yeroo baay'ee gaaffiif deebisii wajjin godhu irratti warri si dhaga'u koomentii iyyuu hin kennu. Warri sirraa baratu sireeyyuu ri'aaktiin godhu nu bira isaan hin jirani tabasa kana keessa hin jirani. Facebook irra dhufanii gulufanii maal hin jirani taa'anii sirraa baratu. Kanaaf amma wanti dubbatamu gaafa dubbatamu inuma jijjiira. Fakkeenyaaf onaa irratti kana dura yeroo ati waa'ee maqaa dubbattee waa'ee maalii dubbattu sana fudhannee utuma nu diduu erga jijjiiramnee booda hin hojjete. Gaafa hojjetu barattoota dhibbaan kumootaan maqaa isaanii galchuu jalqaban. Har'a namni maqaa isaatiin deemu qaanaa deema. Gaafa namni ilmi dhiiraa tokko naxalaa ofirratti gadi jiksee bataskaanatti akka monoksee wayii deemu ilmi Oromoo tokko hin qaanu amma yuunivarsiitii keessatti kolfama hin deemu nama gidduu deemuu hin danda'u. Amma hamma ofitti qaana'u kana ijoolleen amma qeerroon qarreen dargaggoonni amma viidiyoo kana ilaalaa jiranii gara eenyummaa ofiitti dhufaa jiru. Namni immoo gaafa of ta'ee yaaduu jalqabee gaafa as bilisummaan isaa. Sirri. Dhugaa keeti isin Saameela waa tokko jijjiirama jechuun revolution walumaa galatti revolution jechuun humna miti. Aangoo qabachuus miti dhugaa dubbachuudhaaf. Jijjiiramu jechuun ilaalcha ofii jijjiiruu jechuudha. Akkatti waa hubattu tokko. Fakkeenyaaf
Yeroo baay'ee amma iddoon jiru kana akka ennaan Ameerikaa kana keessa dedeemu eerpoortii biyya Ameerikaa kana keessatti abashootan arga. Dhufaniitu nagaa nagaafatanii Amaariñaadhaan abashaan yenee wandimnaan jiru. I'm not abashaan jedhaan. Ani abashaa miti. Dhugaadha amma gaa idallananiif adeebu. Warri dallanan sun maaliif dallanu seete hin hubanne. Biyya Itoophiyaatii dhufuun Itoophiyaa jedhamtu sana keessaa dhufuun koo abashaan hin taasisu. Abashaa jechuun gosa. Gosti koo Oromoodha. An Oromoodha. Otoo Walaayittaa ta'ee ani Walaayittaadhaan jedha malee abashaa ofiin hin jedhu. Otoon Sidaamaa ta'ee ani Sidaamaadhaan jedha. Yookiin immoo Wayixoo otoon ta'ee yookiin immoo Hadiyyaa otoon ta'ee gosa koo na gaafatte. Kanaafuu gosti kee maal jechuudha. Abashaa miti ani gosti koo abashaa miti. Gosti koo Oromoodha jechuufan barbaade malee waan hin taane natti maxxansitu. Baay'ee waa tokkoon sitti hima dhiyoodhuma waggaa 2-3 darbee tokko Oromoo wayii waa siilaadhu malee naan jedhee mana buna wayii seenu. Innaa seennu mucayyoon gundaree wayii abashochi Itoophiyaanochi naachuu jettee nu gaafatte Amaariñaan. Ani afaanum Faranjiitiin I'm not Ethiopian jedheen. Kun dhugaa ani Itoophiyaa miti. Takkaa Itoophiyaa ta'ee hin beeku Itoophiyaa osoo hin ta'in nan du'a. Never Itoophiyaa miti. Oromoodhaa biyya nan qabaa biyyi koo Oromiyaadha. Hundaafuu I'm not Ethiopian jedheetuman nagaan taa'e. Waan ishiin meenuu natti kennite amma isa keessa taa'e ilaala. Namichi na waliin taa'u inni Itoophiyaawii nan jedheen Oromoodha. Jennaan Simoot Maannoo jette maqaan keessa deemni. Afammaatti hin irraanfadhu. Ani maqaa isaas illee egaa hunda isaan dha'u maqaan isaanii duraa ganamoodha. Jedheetu ibbaalaaloo jedhe jennaan dammoo ምንም የሚሉት ነው አጭባ አሬቱ እንዳውም ኢትዮጵያዊ አይደለም ጀዴን አስገረገሌ አሞ ወርዳን ለብቻ ሰና ላሊ ዱራ ወኪ ሙጫዮን ይትበረዴቱ ፊሮንፈቹዳፍ ተጣፈቻ ቱሬ ጀቻ ፎቶ ነታ የገሩ ለቹ አዳናም ባሳ ዱበርቲቲ ባጃለቹ ፊ ቢዮ ፊ ሃሉን ኦፋሉን ዋንብራት Otoo ofinaalin ishii wajjin fira ta'uu hin dandeessa miti amala kee gaarii yoo qabaatte wal bartee ani akkasii kana barbaada natteeru ishiin sanyii barbaadde yoo taatu ati of haalte eenyummaa keessan haalte dubartii tokko argachuuf tattaafachuu kanaaf namni keenya yeroo baay'ee dammaqinsi keenya otoo jijjiirame lolumti nuti jennu eenyu wal lolaa jirra amma bee rakkoon kan jiru iyyuu Abiy Oromoodha jedhan kan warrabsu Oromoodha. Haayila Sillaaseen Oromoodha jedhan kan gaallaa jedheen warrabsu fannisu Oromoo Haayila Sillaaseen. Jaagamaa Keelloo Oromoodha jedhan garagalee alaabaa Itoophiyaatii kan Jeneraal Keelloo fa'aa Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa kan harka kennachiise kan naqee baalee loleessa. So kan lolaa si lolaa jiru namicha Oromoo ta'e yookiin dubartii Oromoo taate dammaqinsa dhabde sana. Kaani orgobbaa afaan Oromoo dubbatu. Naftanyaa afaan Oromoo dubbatu. Jira miti warra Oromoo jibbu afaan Oromoo dubbatu biyya Arabaa taa'ee si arrabsu sana hojjaaruma isaa hojjechaa jira. Gartokkeen immoo kan ennaa TPLF aangoorra jirtu sana TPLF ariiteetu jiru biyyarraa ari'ee warra biyya Saawudii galan. Amma Abiyyi faangootti dhufu akka jijjiirraatti ilaalu isaan maaliifin haaloo bahuu sana argu malee yaadaanii jijjiirama jechuun maal jechuu akka ta'e aadaa Oromoo waan qabaatu sana biyya isaa sana to'ateera dinagdee isaa to'ateera ol jedhee deemeera magaalota isaa sana to'atee taaksii irraa galu sana fudhachaa jira karaa biraa bilisoomne irraa warra siin jedhantu jiru amma fakkeenyaaf isuma dhiyoo kana bilisoomne irraa siin jedhu bilisummaa jechuun maal jechuudha maal jechuudha bilisummaa jechuudha. Bilisummaa mata duree gaarii fiddeetoni gaafiif deebii kana hin xumuriin. Waa'ee bilisummaa irratti namoota baay'een atis walitti buuteetta anis namoota baay'ee walitti buuneerra. Gara biyya keessaas artistoota bilisoomneerra jedhanis jaarmiyoota tokko keessaas baay'een isaanii bilisoomneerra jechuun walaboomneerra jechuu miti. Dhuguma bilisoomneerra garuu walaboomneedha yeroo itti dikshinarii kana barsiisuudhaaf gadi baantu tokko argaan ture. Mean immoo gaafuma salphaadhaan jalqaba. Amma isuma nan gaafadha bilisoomneerraa hundaasa Dooktor Hundaasa. Achuun geenye foolii saawuu sun fachaa jirru. Maaliifi kan nu bulchaa jiru EPRDF'dha. Kaayyoon EPRDF Itoophiyaa ijaaru. Jijjiirraan
bilisummaan mul'achuu jalqabeera jedhamu bara 1991 wayyaaneen fidde Oromoodha jettee otoo hin ta'in